Tole artisti Umar Suleeymaan marii keenya gara xumuratti deemaa jirra. Mee namoonni hedduun gaa artisti Umar Suleeymaan ni beeku. Artisti Umar Suleeymaan ammoo ijoollee akka qaban namoonni garii gurraa qabu. Mee ati bultii jireenyi kan kee maal fakkaata? Ijoollee meeqa qabda? Namoonni yani tarii si gaafatan illee ni malu. Mee kana xiqqoo irraan taphachiisiti gara xumuratti deemna. Ani abbaa maatiiti. Haa taatu anammoo abbaa maatiiti hojjetee bulaadhaa. Orga biyya kana dhufeeyyuu an hojjetee bulaadhaa. Ammootu hojjetee bulaa yoo ta'u dubbii dhimma uummata kiyyaa daqiiqaa takkaafillee dagadheen beeku daqiiqaa takkaafillee ammootuyyuu bakka isiin jirturraa faana isii jala hafee hin beeku. Ammas yoo taate jala deemaa jira akka artiititti bakka fedhee jiraadhu ani sagalee uummataati yaada uummataa ibsaa abbaa daa'imman alanatti kan dhalatu ijoolleen tiyya daa'imman afur afii qaba biyya keessaallee ammootuyyuu ijoollee daa'imman sadii qaba isaan ammoo nama gugurdaadha kan biyya keessaa. Umar osoo gara biyya faranjitti akkuma gara biyya faranjitti baheen akkaataa jiruuf jireenya biyya faranjii kanallee namni if qopheessee akka deemuu qabu bifa geerarsaatiin waan dubbate qaba dur. Mee ati wanni sun si qunnamee if qopheessitee dhayxeeti? Ani gaafuma ay dhufu biyya akkanaa hin seene yoo an dhufu ammootuyyuu biyya ani takkaa hin argin waan taateef akka uummanni kennalleen akka dhufeen wanti keessatti hin kufne information yookiin orientation uummata kiyyaa dabarsuuf biyya ani jiru biyya bishaan kubbaa qarqara galaanaa bariiteen bariinee gara hojii yaana namooman oolu jaarsaaf jaartis taanaan hattaa ijoolleenis baanaan hundumtuu keessumaa galgala dachaanan kun nyaata dalaga kuwwammee dhiqaa asitti argine walqixxummaa akkaataa biyya sun maqaa warri yaada alaa mataa keessaa qabdan kunillee hin jira of qopheessaa dhaqaa jechuudhaan waan argan atattaman dafee information uummata kiyyaaf dabarsaa ture maaliif uummanni keenya akka inni beeku yoo inni dhufeetiniin asuma harka dhiqadheetiin waan golaa gad ka'ee ka jedhu taate qorri asitti kotteesseetiin asitti garaan dhumuu danda'a akka nuuf qopheessee itti yaadee sosocho'uu danda'u information dabarsee yeroo duraatti. Tole artisti Umar Suleeymaan gaa ijoollee hedduu akka qabdu kaastee jirta isaan keessaa immoo inni tokko addaati jedhamee jira. Maaliin adda ta'e gurbaan kee inni akka hawaasa addunyaa duratti mul'ataa jira jedhamu tokko jira. Inni sun maaliin adda ta'e? Ijoolleen asitti dhalatan isaan ijoollee afurii ijoollee dhiiraa sadii fi mucaa intalaa takka akkasuma mootuyyuu isaan amma gugurdoodha nama ganna 19 intalli guddoodha mucaan sunis amma inni ganna 16 mucaan biras ganna 14 mucaan biras ganna 9 ijoolleen dhiiraa sadii kubbaa taphatanii garee ofii keessa jiranii sadii garee ofii keessatti jajjaboodha inni gaafa duraa yeroo eegalu san irraa daa'imummaa raayuu ka'eetiin mucaa jabaa ture warri irraa hafanillee isa faana bu'uudhaan isaanuu dorgomuudhaan isaan illee nama akka isaanii jajjabaati ijoollee jajjabduudha yeroo hundumaa ijoollee sosochootuudha dammaytuudha kanaafuu inni uumamuma mucaa jabaadha ijoolleen kun illee akkasuma ammootu isarraa ilaalanii faana bu'aa jiran jajjaboodha hundumtuu amma sadii nama kubbaa taphatan isaan garee ofii keessa. Kubbaa kana siitu naannessaa ture moo amala akkanaa kana aadaa akkanaa kana eessarraa dhaalan immoo biyyuma alaatii ijoollumarraa hubatan? Jechuun namni kun gaafa dhalatu fedhii adda addaa qaba. Fedhii adda addaa kana yoo isa fedhii isaa jala deemanii akka inni deemutti eeydee fi karaa inni irra deemutti deemteen karaa isaa irra deema. Yoo ammootu karaa ati feetuun irra deemte nama sana ammootu osoo inni hin feene karaa saniin lugaama itti gootee masayitee karaa ati feetuu sanirra erga karaa qixxe buuteen booda inni si duuka deema. Haga duraa si harka harkifataa erga karaa qixxe gahee booda si duuka deema. Kanaafuu gaafuma inni dhalatee iyyuu inni dandeettii adda addaa kan inni godhutu jira sanniin keessaa waan inni irratti hundaa'ee socho'uu irratti ilaaluudhaan kan inni fedha qabu irratti kan inni dandeettii qabu irratti hordofuudhaan waan inni fedhu jala deemeetti ani akkasumatti sanuma irratti gargaaraa turre uumamumaan waan inni sosochuu keessaa tokko ammootu kubbaa kana kuwwan ammootu ispoortii adda addaati kuwwan
aktii akkana godhan lafarra sosocho'anii tokko jiru waan akka akrobaatii jiru tokko. Wayita muuziqaan taphatu kajala warri sosocho'u warri aerobiksiidha. Aerobiks. Yoo muuziqaan taphatu warri achi lafarratti olii gaggaragalu hin jiru. Aerobiksii laata? Ana lashii qaamaa hojjetan. Ture sanarra booda ammoo kan inni itti dabu irratti ilaallee irratti jabeessinaan kanarraan inni ol deeme nuti ammootu waan ani fedhu irratti kana godhi jedhee ittiin dirqine waan inni barbaadu irratti jala deemne hundumti isaanuutu waan isaan fedhan irratti jala ani mataa kiyyatti akka ani yaadutti waan isaan dandeettii fi fedhii waan isaan fedhii onne isaanii irra deemu jala deemuudha. Haga waan badaa hin ta'in yoo waan badaa ta'e irraa qabdee harkifta malee waan fedha karaa nagahaatti karaa ispoortii karaa waan gaarii irratti karaa isaan deeman karaa isaan filatan irratti jala deemaa jirra bareeda kun karaa kanarra jiranii sullee jabaa jira kuwwan illee jala yaa'umatti jiran. Mee haga inni tapha jalqabee bakka inni taphatu dirree inni taphatu dhaytee daawwattee beektaa maaltu sitti dhagame yoo daawwatte ta'e? Anarra waa'ee isaa jabina isaa ka beeku uummata isa taphachiisuu fi uummata isaa fi harka dhahaa turetu anuu sana dura hin beekne tureyyuu wayita uummanni achi harka dhahuu fi uummanni achi wanti jedhu anuu yuree fi ribaa dammaqeetiin jajjabeessu jala ka'uu eegale beektii hanqaraaf fedhuma isaa jala deemaa ture malee waa akkanatti namoonni hundi irraa wannaa jedhanii hin jenne garuu ammootu gaariidha uummanni akka amma uummanni kun wannaa jedhe kanatti bakka gaarii gahaa jenneetumaan jala yaa'utti jirra waan gaariidha jedhe. Mee Umar gaafii kiyya xumuraatiin dhiheenya kana hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa achi biyya Noorweeyitti hawaasa waliin isinuma waliin mari'atee ture. Mee mariin sun akkam ture? Hawaasni akkamitti hubate hoggansa dhaabaa achitti argamee uummata mariisisan? Amma yeroo kanatti uummanni keenya tokkummaa uummataa irra tokkummaa dhaabbotii akkaan fedha qabaa kanuma irratti dhiibbaa godhaa tures ammootuyyuu uummanni ammootu tokkummaa hawwii qabaa kanarraan isaaniifis uummanni dhufeetiin hin jedhe wama tokkummaa irrattii fi maalitti biyya keessarra maalirra jirtanii tokkummaan keessan maalirra jira haala deemaa amma jiru kanarraa ammootu akkamitti haala ammootu uummata biyyaa dhumu kanarratti ammootu akkamitti yaaddanii wama kanarratti wama biyya deemu kanaa fi wama tokkummaa uummataa irratti haala deemu kanarratti gaaffii kakaasanii waan gaariidha uummanni amma dhaabbota hundumaa ija tokkoon laalaa uummata akka dhaabbotaatitti amma yaada gaarii qabaa fi wama gaariidha hundumtuu. Tole artisti Umar suleeymaan mee dhaamsa maayyii uummata Oromootiin kan biyya keessa fi biyya alaa jiru maraanuu wanni jettu yoo jiraate carraa kanaan safeera. Ani ta dursaati uummata kiyyaan uummata biyya keessaa qabsoon handhuura Oromiyaatitti deebitee jirti. Qabsoo teessan irraa bakka kanarraa luka takka duubatti hin deebinaa jedhaan. Maaliif bara dhufaa dabraa bakka gadi dhiifnee namaaf kennaa biraa deemutu kana nutti fidee silaa dhumiitiin hagarraa dhufnee bakka kanaan gahamee jira. Qabsoon teenna bakka kanarraa akka duubatti hin deebine bakka kanarraa duratti fineensu duwwaadha. Amma qabsoon amma bakka isin jirtu qabsoo karaa nagahaatti jedhameetiin qabsoo karaa nagaa amma ka harkaa qabnu kanaan haga mootummaan argiteetiin nagaha akka adii ol baafatee uummata xuruurutti uummata guutuu xuruurutti haga inni seenutti illee bakka san irraan socho'inaa. Kanaaf qabsoon teen amma bakka sirri jirti itti jabaadhaa jedhaan uummata alaatiin ammoo uummata keessan ka biyya keessaa cina dhaabadhaa sagaleen cina dhaabadhaa horiin cina dhaabadhaa yaadaan bira dhaabadhaa bakka qabsoon teen jirtu ammootuyyuu halkanii guyyaa jala deema hamileedhaan waa hundaan akkuma kaleessaa uummanni alaa kun ammootuyyuu deeggaraadha malee hamileedha malee qabsoo ka harkaa qabu warra biyyaatti qabsoon alana jirtu biyyatti galtee jirti qaama keenya alana jira malee nuti yaanni keenya hundi biyya keessa jira kanaafuu irratti jabaadhaa jedha warra biyya alaatiinis warra biyyaatiin akkas erga jedhamoo dhaabbotaan ammootu tokkummaa keessa cimsadhaa sagalee teessa walitti kuufadhaatiin akka gaariitti filannoo kanarratti jabaadhaatiin mormataa gaarii ta'aatiin akka jijjiirama of duraa ka biyyaa ka sabaa waan gaafii uummataa kana ka deebi'u gaafii amma deebii dadhabde tan akka deebisuu dandeettanitti
irratti filannoodhaaf qopheessa jabaadhaa jedhaanii mootummaa kanaan irra ammootuyyuu amma kanaan booda abdii kutadha ummanni ammootuyyuu dhiitanii bulchan hin jiru. Afaan qawweetiin ummanni bulchan hin jiru. Ummanni ammootu akka duraanii waan xixiqqoon sossoban hin jiru. Ummanni sobamu hin jiruuti. Hagamma uf sobaa jirtanii uf sobuu keessan hubadhaati. Ammarraati dammaqaati ummata kana qixxaa waan ummanni jedhu dhagaa fedha ummata jala deemaa. Ummata kana hin ceesifne erga jettan ceesisa yoo hin ceesifnu jettanis karaa irraa jalaa maqaa ummanni ce'uudhaa fi riqicha gubbaa dhaabataa jira. Ka jedhu isaaniif dhaamsa dabarsaa. Gara biraatiin ammootu ummata kana wallaalaa hin seenaa. Ummanni kun akka gaariitti isinirra dammaqaadha. Akka gaariitti ammoo isinirra qabsaa'aadha. Nama isin dammaysee isinuu kanaayyuu akka isin Oromoo taatan akka isin falmataa taatan isin aybaase. Kanaaf nama isinirra jirutu isin ummata keessa jira. Nama isinirra waa beekutu biyya bulchutu isinirra akka jirullee hubadhaati. Numa duwwatu achi jirra jettanii hin yaadina. Isinuu ammootuyyuu wanna aybaase ummata kanaa jedhanii tana gara artistoota kennaatiin ammootu ummata kennaaf sagalee ta'aa jira. Miidiyaan jirulleen sagalee ummataa ta'u, artistoonni kennalleen sagalee ummataa ta'u, qabsoo kenna qabsoo karaa nagaa finiinsuudhaan qabsoo karaa nagaa finiinsinee ummata keenya ceesisu. Mee addatti miidiyaa BBS amma hundeeffamee hojiitti jiru kanaan wanni jettoo jiraate daawwattoonni keenya hedduun Umar Suleeymaan waa'ee miidiyaa kana akka waaji'u akka ummanni cinaa dhaabbatu waan nu gaafataniif akka Umar Suleeymaanitti maal jettameeti? Miidiyaa jechuun sagalee ummataa taataniitiin ummata keessaniif sagalee keessan dabarsuu keessaniif isin galatoonfadhaa halkanii guyyaa itti cimtanii yaada ummata keenyaa garagaraa qabsaa'ota keenya sabboontota keenya bakka adda addaa irraa yaada isaanii kana ummataan gahu ummata biyya keessaa biyya alaatiin dhaamsa isaa geessu ka biyya keessaa ka biyya alaa ammoo biyya keessaan gahu ka biyya keessaa biyya alaatiin gahu haala ammootuyyuu rakkoo jirtu bal'ina jirtu gammachuu jiru gadda jiru bakka jirutti ummata keenya akka inni wal quba qabaatu godhuudha jajjabaadhaa isin jajjabeessina isinis jajjabaadhaa sagalee ummataa ta'a miidiyaa yoo kumayyuu ta'e gurra ummataati ija ummataati waan bareedaa kanaafuu ittuma jabaachuudha miidiyaan biras haa uumamu sagalee ummataatti baay'ate malee gurra ummataatti qarame malee wanni badoome hin jiru halkanii guyyaa itti jabaachuudha isin hin jedha isinis jabaadhaa galatooma isin hin jedha. Tole artisti Umar Suleeymaan yeroo dheeraa kee fudhattee haala yeroo bu'aa bayii aartii keessa itti turte kan qabsoo walumaa galatti yaada bal'aa nuuf laatteef maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhuun siin jedha. Isinillee ulfaadhaa galatooma isinin jedha ummata kiyyaanis nu dhaggeeffachuu keessaniin nu daawwachuu keessaniinis galatooma isaanin jedha ammootu bakka jirtanitti halkanii guyyaa akka wal quba qabaannu isaanin jedha. Galatooma isin hundi keessanuu. Tole ulfaadhoo Umar tole daawwattoota BBS. Artisti Umar Suleeymaan biyya Norway magaalaa Oslo jiraatu waliin geggeessine isaan gammaa daawwattan ture waan hordoftaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagayatti an Badrii Yusufi ogeessi kaameraaf teknika keenya Abdii Jamaal nu faana ture nagayatti. Ashama akkam jirtan daawwattoota BBS nageenya keenya ulfinaa biyyoota jiratan maratti isin haadha qabu arra keessu. Wana jarraatti kamii tokko faatahuudhaan seenaan galmeessee gabaasee. Wana jarraatti kamii tokko faatahuudhaan seenaan galmeessee gabaasee. Gobanni baranaa naftanyaa irra siirumaa baasee. 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 Dagahi gaafin kakate ya warra amana nyaate ya warra amana nyaate kadiga garoof garreetti angoo ummataatti baate angoo ummataatti baate gaafin ummataa kaleeta ka qabsoon irratti kaate ka lubbuun irratti baate deebiin deebine taate.
eenyutu deebisa deebii otiifi bineensi nyaatee badhaatu isee mataatee badhaadha jedhaa gabbaatee tasaasa namaa muka.